rakkoo Itoophiyaa jalaa nafne. Warri Tigraay dhufaniiti Itoophiyaa irratti olaantummaa argatanii hanga xiqqoodhaaf ni nyaatanii san booda deebi'ee nyaataman. Jarri keenyaa dhufaniiti beektaa mootummaan Abiituuni diqaalaa dholetti yaada ilaalcha diqaalumtee qabdi jechuun cross fertilized kan ta'e qabdi. Hawwii nugusoota Amaaraa qabdi. Maqnee irree Oromoo irratti hirkatti. Tooftaa warra wayyaaneetiin deemti. Kana jechuun maali? Imperial Itoophiyaa ijaaruu barbaadan nugusa guddaa tokko ta'uu barbaada. Akka jara wayyaaneetitti uummata kana Oromoo qoqqoodee gondaan bal'aan qoqqooduu barbaada. Humna arba Oromoo kanatti immoo fayyadamuu barbaada. Contradiction is a walking contradiction. Wanni uummata Itoophiyaa jeequmsa keessa seensise kana jedha. So warri Eertiraas fottokanii furmaata hin finne. Warri Tigraayis olaantummaa fidanii furmaata hin finne. Warri wayyaaneen guddistees isaan irraa kooppii godhanii Amaara irraas waan laalatanii itti deemuu yaalanii hin taane. So addeen maal ta'e rakkoo keessa seenne jechuudha. Furmaanni biyya saniif ta'u nuufis laal. Maaliif kun hin ta'e isiniif fakkaate akkaataan biitii Itoophiyaa jedhamtutti ijaaramte. The founding sin. Reefu isinitti himeetiin jira. Parsantii 70-80 kan ta'u diinagdeen biyyattii Finfinneef naannoo saniiti. Kanaaf Eertira Asmaraa irraa fottoitus siyaasaan irraa fottoiti malee diinagdeedhaan hirkattuu taate. Gaafa isaan naaqfaa baafatan mallasee waliin seenanii jechuudha. Warri wayyaanis olaantummaa godhan jedhanii olaantummaan hin turtu ni kufan rakkoo keessa seenan. Jarri kunis waan akkasii godhan. So wanni nama baasu maali? Sirna dimokiraasii gadhaabanii namuu haqa fi irratti abbaa ta'e waan waliin qabu immoo walii qoodee sirna dimokiraasiitiin buluutu gaarii yaada jechuun qaba. Kajoollee bosonaa tana gaggabaasee isinii deema. Ijoolleen tun dhugaa qabantu jira. Tarsiimoon isaan hordofanii fi rakkoon naamusaa akkuma jiru ta'e akka namni yoo shiftaa saamichaa achi bahee miti. Warri saamichaa bahee galee jira keessa. Ijoolleen tun qabsaa'ota yeroo dheeraa turtedha. Ijoolleen tun eenyufaa beeytanii? Ijoollee bara wayyaanee ama 15 meeqa hidhamaa ture. Jijjiiramaa dhufe jedhanii waggaa hidhaa bayan. Jijjiiramni isaan abdatan harkaa dhabame. Imagine umrii kee ijoollummaadha qabsoo seentee hidhaa turte hoggaa qabaleetti ati galtu milishaa si xallazu. Ijoollee sanii beeknaa bara mucaan ammaan bisaa jedhamu Harargee xarraa hogganu kun nama hidhaa ture qabsaa gameessa yeroo dheeraati. Kan Harsadee hogganu kun Gurbaan Gammachuu jedhamu nama hidhaa ture qabsaa yeroo dheeraati. Mucaan Sabaayif jedhamu kunis kan Arsii maal jedhanii zoonii maaliif balixaa jedhamu kun isaan jalatti ijoollee jiru kun. So wanni yeroo kun shiftaadha maal jedhan waa lama qabdu ijoolleen tun. Ijoollee kaayyuudhaa gabbaate dur. Aarii qabdi. Wanni isin hawwate sun waan hin dhufiniif. Sadi ijoolleen tun bitamuu hin dandeessu. They are fiercely independent. So dhugaa qaban. Akkaataan adeemsa isaaniitii fi gochi isaanii doongora guddaadha qaba. Fakkeenyaaf waa'ee wanti isaan gurguran kun ka milishaa wajjin waa gurguruu kun ka amma waa'ee gubaatii kan waan irratti mana milishaa gubuu faani garta. Mara kaabinee gubuu. Kaabineen sun yoo walleesse isa walloluun waan tokko. Mana miskiina maatii ijoollee isaa qabdu san waan naamusa deebisuu dirqama. So ani ijoolleen tuni akka namni jirutti duriyyee gad yaatee ka jiru san fudhadhu. Adeemsa keessa amalli akkasii bakkoota adda addaa dhalatuun dhugaadha. Ijoolleen tun silaa bosona bahuun qabdu turte. Osoo wayi waannu. DDR jennee 2017-2018 proposal goonee maallaqa argatanii maallaqa samaa godhan faarsee bulaa ittiin bitatanii bara bishaan. Maallaqa UNDP irraa waraana baa'oo waraana Gimboo Sabaatti qondaalota gurguddaa kana qubachiisuudhaaf qophaa'e faarsee bulaa asiin warra asiin wajjin haasaa ture kana $5,000 $10,000 qaxaru turan. Akkuma nu arrabsuu irratti maallaqa UNDP irraa waraana Eertiraa dhufe ka biyya keessa jiru qubachiisuudhaaf dhufe ana arrabsiisuu irra balleessan maallaqa ajaa'iba asitti. Ijoolleen sun mana hidhaatii baatee tiraanspoortiidhaan Arsitti Booranatti bakka ittiin galtu dhabde ijoolleen tun.
marroo isaan dura waan ba'eef ture ijoolleen 300 wayi Eertiraarraa dhufte oppidiyoon kaleessa manaa isaan baafte irra deebitee itti fincoofte akka namaatti itti dhagamee caakkaa galte bar gaafan galaa jedhuun 2019 haqa isaanii niin beeka guddoo Oromiyaadhaa laalaa jennee galaa jennee malee ijoolleen galchine maal godhan itti taphatan deebitee caakka deebite Eertiraa dhuftee caakka deebite ijoolleen takka takka ni bineensomteewu ganamuu darraa ka'ee jechuudha. So tokko dhugaa qaban kana himu lammaffaa dhugaa qaban jedhanii garuu ummata miidhuu hin ta'u. Yoo dhugaa ummata kanaaf ka yaadan taate ummata siviilii ajjeesuun buttaan godhamu kun ifis wal ajjeesuun dhaabbachuudha qaba. Siyaasa immoo qabaachuudha qaban siyaasaan hoogganamuu danda'uudha qaban. Araarsuuf yaallee jirra amma reefu waliin haasawuu hin danda'u naan jee gurbaan reefu na gaafate. Hedduu yaalle. Amma yaayyaanis dubbachuu ture. Akka yaadatti yaada bareedaadha. Ameerikaa finnee, Noorwee finnee, Keeniyaa finnee, Igaad finnee, UN finneeti. Maallaqaas beekumsaas dippiloomaasiis finneet balleessan walgahii Taanzaaniyaa daasan. Maaliif? Jumlaadhaan marroo hojjetaa darurra chirichaaroodhaan sanyiifaa bituu qabna jedhaniit balleessan. Durirraa kaasee maal jechuun turre wanni kuni baduu hin danda'u. By the way, amma TPLFis akkasii yaaluu jiran baduu hin danda'u. Liberation fronts are not easy to destroy. Kanaaf yaallee jirra. Amma namni gowwoomuu qabu. Harka mariidhaaf balbalti banaa ta'uu qaba. Garuu harki micciiramuudha qaba. Harki micciiramuudha qaba jechuudha. Ibiddi jalaanis gubbaanis hidhamuu danda'uudha qaba. Ibiddi uummataa. Amma immoo gaariidha. Diinagdee biyyattii cinaa wal lolatti fixanii taan nyaatanii fixanii amma uummata nyaatu jiran. Uummanni kun gaafa irraa fixan waan hin oolle jechuudha. Daayireekt godhaa deemaa jirra waan uummataa kana. Dhaloota TikTok jette. Talamma. Achi wanta TikTok isi dabartu. Amma lammaan isin yaa deebisu. Maaliif usee saba useef ani hin beeku. Yeroo amma jiru kanatti haala uummanni keenya biisuun keessa jirtu usuun keekotaaf darasootaan dubbadha yeroo jennutti hoggansi siyaasaa usuun yoo siyaasa irraa abdii kutatee amma booda siyaasa toobadhee namni jiru taate sun kara tokko. By the way, waan hin afaan itti hime isinitti mujjira. Afaan hin kallattii waan itti hime. Yoo siyaasa toobatee amma booda siyaasa Oromoof Itoophiyaan barbaadu jee toobatee gara bira godaane sirriidha. Callisuun. Garuu dhimmi uummata kanaa na laallatti. Uummata kana haqa narraa qaba. Yaadaan qaba uummata kanaaf kaja'u taate dubbachuun dirqama jechuudha. Boru gaafa dubbiin oowwite qofa ta'uu hin qabu. Rakkoo uummata ammarraa dubbachuun barbaachisaadha. Lammaan galata qaba amma duraa jeetiin jira. Warra biyya saamaa jiru maafiyaa tana hojjetee uummata saamuuf ajjeesuu dhabuurra keessaa ba'uun galata kennisiisaaf. Garuu immoo dhageettiif kabaja uummata keessaa qabu san fayyadamee uummata kana anis yaaleetiin ture baruusuudhaaf hin dadhabe. Roorroon miidhaan uummata irra ga'u na dadhabsiifnaan itti deebi'e. An dalagaa eegaleetiin ture jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu ture Keeniyaatti. And I love that country. Kan hin deebisee keep olis seenee tabira seenee foonniif jechuudha. Kanaaf an akka kiyyatti lammaa qofaa miti namoonni birootis yoo fuulduree Oromoo fi Itoophiyaa irratti gara fuulduraa shoora qabna kajaan taate arra dubbachuun arra qabsaa'uun arra waan danda'aniin uummata kanaa dubbachuu fi gargaaruun barbaachisaadha. Ka dhalootaa hedduu negatiif hin ta'inaa. Akka Oromoon amma 8 kana taateen uummanni guutuun osoo maraatee irra laalamuu qabu. Amma 50 qabsooyne roorroo alagaaf irraa kaafne warri baadhanne ol baafne warri kaleessa afoo hin laayyannee bira dabarreef kaabineen qenda keessa nama nurraa fidde. Wallagga hin jiru barjoolle namni hin jiru amma
amma godin horroo guduruu jedhamu kana fa'aa bakka fakkadaan fa'aa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru, manguddoon hin jiru, abbaan qabeenyaa hin jiru, qeesiin lubbuu qabu hin jiru. Dhabamsiisanii jiran. Shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti. Shawaa ba'aa kana amma dheengadda gadaa tuulama takka ni maxxansaa turre gardanii manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii gurguddoo meeqaa dhalaak ta'e beeke. Kanaaf ijoollee amma Saawud Arabiyaatu gareetu rabbashtu kana we need collective therapy bara akka biyyatti akka uummataatti wanni nuti keessa deemne. Mirqaana oowwaa 2018 san keessa bala hama ajjechaa caaluutiin samiitu hixeen. Wanni nu keessa turre ijoolleen turoggaa dhuftee xiqqashoo express gootu. Biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroomtee bara ilmaan teenya. Biyya arabaa keessa ta'ee aara qabdu waggaa baatee asirratti waggaa dubbatte understand godhuun barbaachisaadha. Understand them. Garuu bilchina qabdi ijoolleen tun. Ijoolleen magaalaa keessa deemtee waa haasoo itti nu galaaltan. Machuuritii siyaasaa isiin qabdu ani nama siyaasa qortu. Saayikoolojii uummataa amma tokko ni ilaala. Political saayikoolojii isaa. Osoo wal arrabsitullee bilchina siyaasaa qabdi ijoolleen tun. So isin warri asaba baatan kun arrabsuuf xiqqeessuu osoo hin ta'in suuta richaanaling enerjii isaanii richaanal godhuu qabna. Gara positive ta'etti suuta xiqqeessuun ari'uun maaliin osoo hin ta'in taphachiisaa akkuma dooftorii fi sheetichi fa'aa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaas itti himaa suuta deeffannaa. Deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa. Oromoon wal'aansa barbaaddi. Oromoo tan wal'aanne bara dura. 91 caba guddaa ture Oromoodhaaf. Injifannoo guddaa ture caba guddaa ture. Sanboota namuu 91 leencoo lataa 91 sooja'u ammatti 20 Oromoon tu jika keesseente. Sanboota 2012 irraa kaafnetti wal'aanne Oromoo tana akkuma haakimaatiitti akkam goone collective self esteem namni isinillee dargaggeeyyi malee bara sana immoo gamana taasisaa dhayitee Minisoota kana keessa. Oromoon faayidaa qabdu, Oromoon waliin taatu, Oromoon tokkummaan qabdu maal akka amma agartan kanatti Harargeen gosa adda addaatti, Arsiin gosa adda addaatti, Wallaggaa maal kan ture. Suutuma waan irratti wal ta'uu baannaan kalee isaa jenneeti qophii afran kalloo, qophii haala birraa, qophii sochii bacaatuu lamaa tabaalee osoo jennu muuziqaa Hacaaluu Faanii dhufanii wargaa suuta deemnee Oromoo wal'aanee wal'aanamuu qabu uummanni kollektiivii wanni isaa akka deebi'uuf. Amma caba hamaa keessa seenee Oromoo goota dabre kana. Amma suuta deemsu jirra. Suuta wal'aanaa deemaa jirra jechuudha. So ni wal'aannaa. Ijoollee gorsa qofsoo hunda ni wal'aa deemna. Okay, Joara hedduu galatoome dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee TikTok kanatti sarkamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee saa warri paarlamaa, warri caffeedhaa, warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti so aangoon qabne warri biyya keessaatis si dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoon qabne hedduu galatu. Inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessaanis nutti barreessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jiranii orroo kiyyaatis Singabuuza Siraaj Sabaa itti fufi jaal ibsaa itti aantaa marga itti aanaa akkasi kallattiidhaan itti hafuuf nuun isiniin jaa beekaa ergadhumee beekaa barbaadeetiin si dhabe. Baay'ee ulfaadhaa galatooma Jawaaratis ulfaadhuu galatoomni jidduutti argamtee ibsanuu kennuu keetii fi gaafiiwwan qopheeffadhe garri caalu gaafatameera. Garuu gaafiiwwan hin tuqamin xiqqoo kaaseetiin si gaafachuun barbaada. Jalqaba irratti waa'ee mooraa qabsoo Oromootiin wal qabatee gaafii gaafachuun barbaada. 2019 I think akkasumatti fakkaata gaaddisa Oromoo tokko hundaa'ee ture. Achi booda immoo hin bittinnaa'e. Achi as qabsoon Oromoo mooraan qabsoo Oromoo hundi dhaaboleen siyaasaa hundinuyyuu kallattii garaagaraatiin yookaan ammoo ilaalcha garaagaraatiin kan isaan deemaa jiranii kun Oromoo akka inni walitti mooraan Oromoo maaliif itti tuubu? Abaawonis, Kaafaa'onis, Waboonis, Kabraatis kan inni qabsaa'uuf Oromoo bilisa baasuuf qabsaa'aa jira. Garuu ammoo
kallattii garaagaraatiin kan isaan imalani. Maaliif itituu didee mooraan qabsoo Oromoo maaliif kallattii tokko qabaachuu didee kan jedhudha. Waa'ee marii waraana bilisummaa Oromoo kaasteertaa irraan deebi'u gaaffiin biraan kan kaasuu barbaade Oromiyaa keessa Reuters 24 Februaarii keessa gabaasa tokko baasee ture. Iskwaadii ajjechaa tokkotu Oromiyaa keessa jira. Koree ajjechaa Oromiyaa kan jedhu baasee ture. Ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu isaantu ajjeesee ajaja akkaataa itti ajjeefaman tokko lafa kaa'ee ture gabaasan dubbiste jedhee yaada. Amma dhiyeenya kana maafiyaatu dhufe. Maafiyaan kun Adaamaa, Shashamannee, Shaggar, karaa Dirreedawaa fi karaa Harargee fi gara Adaamaa Jimaa dhufu kana eegee warra karatti bututu dhufe. Hariiroon gareen kun lamaan qabu maali? Akka Reuters gabaasetti hooggantoonni Koree ajjechaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee Waluu Abdii Araarsaa Mardaasaa namoota kanneen of keessaa qabaa jira. Hariiroon isaan qaban maali? Gaaffiin dhumaataan si gaafachuu barbaadu dhimma Wallaggaatii fi godinaalee naannoo Amaaraatiin wal daangessanidha. Naannoo kana keessatti azaaba uummanni arge azaaba gosa lamaati arge. Tokko waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waraana geggeeffamu. Kun ammootu waraana mootummaan hidhachiisee gara warra faannoo jedhamu kana jedhaniitiin ijaaramanii dhufanii uummata buqqisanii. Dhiyeenya kana yoo argitee jiraatte xalayaan isaan komishinii marii biyyaalessaa warri bilisignaa hundeesseef isaan barreeffatan aanota godinaalee Wallaggaa irra aanaan 20 godina addaa ta'ee nuufaa hundaa'u jedhanii kennitinedha. Aanota kanneen keessaa uummata guutumatti akka jechuun danda'amuun buqqisanii jiran. Dhimma kanarratti ejjennoon ati qabdu maali? Furmaanni ati keettu maali? Uummanni qe'ee irraa buqqeera, oomisha hin qabu, hundinuu shaambuu fi harki guddaan shaambuu fi magaalaa Naqamteetti buufata konkolaataa keessatti guddataa jirti ijoolleen haadha abbaan qabne. Kan biraa dhimma milishaa Oromiyaati. Oromiyaa keessatti kanaan duraati waan tokko kaasteerta. Oromiyaa biyyattii san keessatti namni aangoo qabu milishaa fi muummicha ministeeraati jetteerta. Amma milishaan biyyattii keessatti abbaa fedhe mataa facaasaa, abbaa fedhe ajjeesa, mallaqa barbaade namarraa guurata. Kafaltiiwwan nagahee seeraa hin qabne kan milishaan qotee bulatti qabatee irraa fudhatu lakkoo isan qabu. Dhimma kanarratti hoo maal jetta? Aangoo kana eessaa argate? Galatoom ulfaadhu. Okay, galatoomii ibsa. Galatoom ulfaadhu maammee keenya akkasuma Jawaar carraa kanaa kennitanii gaaffii asii dhiyaachuu xiyyaa fi galatoom ulfaadha. Gaaffii haga takka lamaa sadii takkan qaba. Gaaffiin taan takara keessatiin warra biyya bulchuu waraanatti dhuftee Jawaar dhibbaan dhibbatti fannoo deeggaraa fannoo wajji jiraa. Inni dubbii tana sirrii gaafadhuu jedhanii waan kanarraa isa akka ibsanuu kennitu inni deeggartamu hin deeggartu. Inni itti aanu immoo kun gaaffii mataa kiyyanatti ta'e haalli yeroo hunda bulchiinsa sirna Itoophiyaa kana keessatti magaalaan naannoo Oromiyaa malee federaalli hin jiru. Waan kun akkami federaala Itoophiyaa kana keessatti federaala ta'uun naannoo Oromiyaa keessa qofattiin tun ija siyaasaa tamiin ilaaltaa ati jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo waa'ee ijoollee bosona jirtu sanaan wal qabatee ijoollee tana hagam takka deeggarta. Komii irraa qabdamoo deeggarta. Ammas ijoollee tana keessatti waa lamaatu ta'aa jira. Ijoolleen tun hoggaa ganda tokko qabatte ganda qabatte saniin haadhotii teenyan ililchaa jettiin. Ganda san keessa guyyaa san oolti malee guyyaa lamaffaa karaa caakkat deebiti. Mootummaan ganama siittuu ililchee haadha teenya tana ajjeesa. Waan kana hoo akkamiin ilaalta? Gaaffiin tiyya tana sadeeni carraa walii kaninee wal jala osoo buunee bareedaa jechuu barbaada. Galatoom ulfaadhu jawwee. Ayyee galatooma I think deebisu na fakkaata. Margaan ni bu'e. Okay, deebisi bakka. Sadeen bakka deebifte jee yaade. Dura waa'ee gaaddisaa wal qabatee fi mooraa qabsoo ni ibsita. Ce'umsi waan amma karaa qaba. We're moving from liberation movement waggaa 50 sochii liberationiiti. Gita gittaa warra biraa irratti godhaa turre. Amma we're moving to democratization. Mirga walootiin qabsaa turre duri. Amma mirga walootis jabeeffachaa mirga namoota dhuunfaa. Gaaffii nama isin kaasaa jirtan bar gaaffii nama reemu jimaadhaan wal qabatee saamichi gibiraa adda addaa kun wal qabatee dinagdee wal qabatu kun namoonni Oromtichi fi Oromtitti akka dhuunfaatti dur Oromoon waliigalaatti qabsaa turre. Amma Oromtichi akka mataatitti mataatti mirgisaa eegamuu qabaa haja'u irratti kan socho'aa jirru. Mooraan isitti deema.
Akkuma reefsu hin jee ijaarame xiqqaa jira lakkoo isaan. Wal wannaan ni jira. Amma immoo amma reefu filannoodhaan sana kaasee na gaafatee ture kaaba. Filannoon kunis gaarii maal godhaa? Kiliir godha amma. Babargaanfataa ture namoonni adda addaa fi jaarmeen adda addaa. Amma Oromoon bakkuma lama jirti. Bakka lamatti adda ba'uu qabdi. The haves and the have nots. Warro aangoo qabatee sirna kana fufsiisuu barbaaduu fi lakki jijjiiramni dhufuu qabaa warra jiru qofa. Amma bakka lamatti adda ba'uu jirti jechuudha. Sirna kana fufsiifnaa akkuma jirutti Oromoo ajjeesaa nyaataa itti hafufuu nyaatuun ajjeesuus Oromoodhaa itti hafufuu lakki Oromoon kan qabsoo jedha kanaaf miti nagayaan baatee galuudha qabdi ooyiruu fi irratti dalagattee saamamuun qabdu hajeewu bakka lamatti adda ba'ee jira jechuudha. Mooraan kun of course clearly adda ba'u waliin haasa'in nama jijjiiraata. Haa ta'u garuu kana clear debating gara lamatti ba'uu qaba. Warri qabsoo irra jiru irra jireessaan wal qabna mariilee hedduus ni goonu sun isin yaachisin. Akkasuma itichaa jirra. Isinitti amma duras akkuma waraada akkumatti gargaarsaatuma waan uumne ammas uumaa deemna jechuudha. Waa'ee gaaddisaa jettee gaaddisa Oromoo aangoo irra jiru kanaatu fashalse. Maaliif yaadni gaaddisaa maal ture? Gaaddisa bakka Oromoo qofa sun booda gaaddisa akka Itoophiyaatti uumne eliitiin hayyuun biyya sanii waliin mari'atee wal lolee osoo hin ta'in waliin mari'atee wal falmee furmaata haa fidu jedhu ture. Murni aangootti ol ba'e garuu olaantummaa murna tokko olaantummaa nama tokkootiin hunda cafaayinee deemna jedhanii deemnee hin taane deebi'een dhufan. Deebi'ee dhufanii kan dhufan garuu teessee waan kadhatteef manguddummaa waan itti ergatteef rabbi waan itti kadhatteef miti. Uummata gurmeessitee uummata dammeessitee harka hoggaa mijeerte jechuudha. Sani kan deemaa jiru. Ka horee nageenyaa jedhamu sun horee nageenyaa maqaa xahaaraati. Maqaan najisaa maafiyaadha jedhama. Horee nageenyaa caffee irraa kaasee federaal irraa kaasee hanga gandaatti jirti. Sun maqaa inni dhaati maqaaf dura qabatan. Maqaa xahaaraa jechuun maqaan najisaa kan jechaadhaa kun maafiyaadha jechuudha. Maafiyaan amma dhibbaa digdama jira san keessa bakka akkatiin fayyanii jira jechuudha. Bar wanni hangammaa waan isaan godhan keessa isinii bar baay'ee xiqqoodha. Waan nama jibbisiisu waan fokkisa. Gareen kun yaada adda addaatiin ka'e humna akkamtu keessa ture warra abaaboo keessa ture qabsoo kana keessa ture achi keessa wal madeessee haaloo wal ba'uudhaaf mootummaa galee jira. Warri haala kanas ture. Biyya keessas qaaccee kan itti makamee jira. Warri immoo wayyaanee jalatti nama ajjeesuu barate. Kanaatu wal gahee amma fakkeenya warra gurguddaa fudhatte araarsaa jechuun Aarsaa Mardaa jechuun nama mujrima gara jabeessa. Gaafa wayyaanee nama fixe yoo yaadattan gabaasee dura nama kana. Guyyaa ximqataa ijoolleen afaan sirbaatiin mootummaa arrabsinaan ijoollee amma 14-15 shukutii danda'e ajjeese. Ji'a tokko booda makiinaan ijoollee isaa irra deemee jala ajjeese. Nama rabbiinuu barsiisuu dadhabee jechuudha. Mucaan amma booda isin hime gurbaan nama burraaroo irra jiru baay'isaa jedhamu sun nama zaban wayyaanee nama fixe. Nama inni jedhee amma immoo burraayyuutti kan inni lakkaa'e nama 57 irraan ga'e kan inni gafarsatti nama gate. Isaas rabbiin ijoolleedhaan miidhaa hedduu irraa ga'e irraan baratiin jechuudha. So warri wayyaana keessa muuxannoo kan qabu jira. Hammoo akka Abbabaa Garasuu fi Haayiluu Gonfaatii fi ijoollee hedduu tokko galamsu jiru tokko. Dirisaa Booyidoon maal jedhan tokko ijoollee abaaboo keessa turte kanaa jira. Kan abaaboo keessatti hijaa maaliif abaaboo keessatti namni ol miidhuu ture beekta. Dhugallee qabne tokko. Garuu abaaboo keessatti namni tokko si miidheef deebitee ijaasan uummata irratti ba'uu qabdu. Warra akkanaa kanaan wal ga'ee warra dhiiga namaa barate kanaan wal ba'ee uummata shishin godhaa ture. 2019 irraa kaasee wanni kun 2018 irra eegalee kan dhaabate 2019 irraa hanga 2020tti sirna tiisuu irratti sirna kan tursiifneeti abaaboo yoo dhufte nuuf itti dhabamsiisuu qabna. Qabsoo Oromoo yoo dhufte kanaan irratti dalagu turan irra caalatti seekuritii dalagu turan caasaa mootummaa keessa ijaaramee beeku. Fakkeenyaaf ajjechawwan godhamu kana hunda poolisii ajajjan poolisii itti fayyadamanii poolisiin wardiyyaa isaanii ajaa'ati isaanii dhaqee ajajaa jechuudha. Akka odeeffannoo hin taane poolisii kanneen nama ajjechisaa turan. Kuna adiitamii lama booda eega lolli Tigraay qabbanaa'ee xiqqoo haara galfatan booda warra Tigroota lolan san maallaqa mi'eeffatan. Abbootii qabeenyaa jeneraaloota Tigraay kana ukkaamsaniituma kadheessees kubbaaniyyaa irraa saaman. Tokko bar kubbaaniyyaa saame mucaan gabaabaan tokko
kubbaaniyaa guutuu fudhate. Akkaawunti amma maallaqa san barataniiti wal ga'uu diide maallaqni Tigree irraa hatan. Oromoo gaggaragalfatan boo. Oromoo garagalaniiti dura uummata Wallaggaa waan isaan bar uummanni Wallaggaa kuni Oromummaa lagachuu dhabuu isaatiif galateeffachuu qabna. Waan isaan godhamu. Ani hin beekne hangana ani beekta amma dhiifama gaafachuu barbaada uummata Wallaggaa. I didn't know how bad it was. Loqoda laalanii matawaqaan immoo Wallagga taanaan waan biraati. Matawaqaa laalanii loqodni bakka biraa taanaan Wallagga taanaan amboon dabarraan qeeraa sii ta'a jechuun burraayyuutti. San booda naggaadee kana wal ga'uuti san booda shawaa keessaa gindabarat kana nyaatan duru. Bal'ifatan shawaa kan waliin gahan. Diriirfatanii amma albuuda Beenshaangulii Gujii maal kana keessa jiran jechuudha. So maafiyaan sun amma yoo si jeeftees biyyaa jecha mootummaa jecha 2019 hanga 2020 mootummaadhaa jecha aangoo jecha si jeeftu turte amma aangoo fi miti. Amma tiyyaan na baasii maallaqa siisaa muudhaaf si jeefti jechuudha. Amma immoo dura shawaa lixaarra ta'ee galtu malee amma godina hundarratti caasaa diriirfattee jirti. Ijoolleen wajjin qabsooyite dhibeetanii wanni waraabessi foon namaa gaafa mi'eeffate harreen nyaatu. Kana dhageessanisa? Waraabessi foon namaa mi'eeffannaan foon harreen nyaatu. Ijoolleen amma nu wajjin qabsoo keessa ijoolleen takka jara kana wajjin maallaqa saamuu achirraa nama ajjeesuu kanatti waan mi'eeffatteef bar ijoollee sabboontotu turte hedduu amma kana keessa seenee jiru. Cinaa gorsuu jirra, cinaa adabuu jirra bifa adda addaatiin jechuudha. So bifa kanaan kan deemaa jiru. Dhimma Wallaggaa kana namni keenya waddaa. Nam ormatti quba qabu dura maaltu godhame ka jiru. Wallagga keessa Amaarri ka dur jejjiru jira. Ka gaafa dargii san immoo sababa hongeetiin. Wallagga kun dachiinsaa gabbataa waan ta'eef yeroo lama namni qubsiifame. Tokko gaafa hongeen 70 keessa ture san Walloo irraa bakka adda addaatirraa naannoo Amaaraa kana keessa namni dhufee qubsiifame. Lammaffaa immoo zamana Junaaydiin pirezidentii ta'e Harargee irraa namni qubsiifame. Amaaraa kana maal godhan gaafa lolli wayyaanee ka'uu deemu itti erganii fakkataan kun faan laal mana dhugaa namaa walii dho'isuun wakkachuun hin barbaachisu waan isaan Amaaraa godhan. Lafarraa duuwwan nama. Waa lamaaf godhan tokko marroo ittiin abaaruudhaaf. Lama Amaaraa kana dallansiisaniit maal jedhaniin dho'isatti ifatti warri mootummaa dhaqanii hidhadhaa ofirraa dhoorgaa shanee jedhaniin. Dhiirtii Amaaraa dubartootaaf ijoollee naannoo Amaaraatti baqachiifattee deebitee mootummaan godhee hidhachiisee lola seenan. San booda hoggaa lolli Tigraay dhumee Bilisiginnaa fi mooraan siyaasaa Amaaraa walitti gibjettu. Amaaruma hidhachiisan kana Oromoo dhahee jedhanii akka Oromoon mootummaa deeggartuuf. Amma miskiinonni tokko kaleefaa maal jedhan amma makalaakaa humna guddaa jiru. Makalaakayaan hunduma dhukaasa callisee ijoolleen irratti meeshaa gurguddaa. Dishqaan ganaa fudhatamaa hidhachiisu jiran. Yaanni isaa maali? Kana jala mul'isanitti hima. Naannoo sanitti akka walqaa'iitiif agadee kana godhanii Oromoo fi Amaarri waluma ciraa akka deemuu barbaadan. Gaafii amma galchee natti jettu. Gaafii galchuu rakkoo irraan qabu. Gaafii nagaan galchinaan. Annama nagaan gaafii kaasu. Jawaar kun morma kanaa ol kiyyaa yoo jee hanga muradheetiin fudhatan jennetti rakkoon hin jiru. Garuu gaafii kaasuu miti amma kan jiru. Gaafiin sunis kaka'u dura qawwee hidhachiisaniit uummata nagaa wajjiyyuu adda baasaniit gaafiin dura akka dhuftu godhaa jiranii jechuudha. Fakkadaaf as ka hidhachiise bar fakkadaan faan harka kanneen jamee amma deebi'ee guduruu wajjin isin maxxansaa tureemi guduruu wajjin Amaara dha'u jira achi Amaara lolu jira akka waan gaarii haasa'anii bara eenyutu Amaara nu dhayaa jeen shiftaan jiraannaan mootummaadha. Raayyaa ittisa biyyaa jira poolisii jira. Inumaa waan bakka waan sabaa qabdu kaseenuu qabu humna federaalaati. That's the way federalism is designed. Kuni shira guddaa irratti deemamaa jira. Ati ta'uu ni deemta. Ati giddaa ayyaana asa koof diimaa irratti gaafii akkasii kaasisuu barbaadu bara. Hanga wanni itti hanga ganda maamee faana faatti hanga machaaraa gubbaatitti furuu barbaadan. Kun ummata walitti bu'iinsa yeroo dheeraa goosuu barbaadan kan jiru faannoo deeggarsa kan jennu. Ani nama
qawwee wal ajjeesu akka dhaabbatu nam qawween akka siyaasa teenya keessa baatu barbaada. Garuu faannoo fi oolaan they are facts of our political life at this point. Jara faannoo kana asiin ka gahe mootummaadha. Yaadatti ni gaafan baardaar dhaqee dubbise. Marii bal'aan dargoota wajjin godhe hoogganoo isaanii wajjin godhe deebi'ee gabaasaan dhiyeesse. Naashinaalizimiin Amaaraa dhalachuu jira. Naashinaalizimiin kuni Oromoodhaan waliin bu'a. Kun biyya diiga saba lamaaniif hin ta'u. Ammumarraa maaneej godhamuu qaba. Obboleen cufaa wajjin taanee Oromaadhaan waan sangalaa turreemi. Mariin Oromoo fi Amaaraa qabsoorra godhame sun guddatee rakkoolee seenaatii fi rakkoolee daangaa maal wal qabatan furuu qaba inni. Ni dhaabsisan boo. San qofaa miti. Gaafa jijjiiramni dhufu jeneraalota mootummaa sarara fincilan federaalaa ramadaan jeen. Asaaminoo Saggeefaa, Tafarraa Maammoo, jeneraal Kamaal Galchuu, jeneraal Haayiluu, Abbabee. Jeneraal federaala godhaa maaliifi saba san keessatti qabsoo sabaa godhan irratti walitti bu'iinsa uumatanii jiran. Maal godhan? Jeneraal Kamaalii fi Abbabaa fi hunda Oromiyaarra ramadan. Diizaastar wanni sun fidanii beekan. Amaarra eenyu ramadan? Asaaminoo ramadan. Ana asaaminoo mana kiyya yaameetiin hin dhaqin federaala sii wayyaa. Jara keenya Oromoo sillee akkasiin jeen. Abii kallattiidhaan itti bakka warqanaaf lammaan jiranitti. Gaafsan ati siyaasan beeytu. Asaaminoon waggaa waraana kana leenjisu 1.8 billion. Takka takkaan beekan turan. Hoggaa hogganoonni Amaaraa san wal fixuu deeman takka takkaan qaban turan. Siyaasaa shiraat deemna. Ijoolleen sun dahannati keessaa waan dhufteef wanni hundi waan dahannatiidhaan hojjetamu itti fakkaata. Sambooda kootu dubbii Tigraay lolatti waan dhaquun qabne lola geessan. Guusa hoggaa barbaadan Amaara danfisan boo. Danfisan sabboonummaa Oromoo Amaaraa biqiluu jiru kana benziila irra facaasan. Ni yaadattanii waan TV fi faanaan yeroo sana haasaa turan waa'ee Oromoodha. Oromoon guutuun keessatti Wallagga Shanee. Tigreen guutuutti juuntaa. Sirna federaalizimii diinee sabboonummaa dhabama goonee sirna mallakitti isin deebifna janiin. Reactionary nationalism samii dhaqee jechuudha. Gaafa kaan hoggaa Ameerikaan gamaa gamaan dubbiin dhuftee micciiramanii Tigraay wajji araara seenan. Warra kalee akkasitti danfisan. Aguma qabbanaa'ullee dheeyne. Fireechallee ittiin garsiifne hoggaa kurbaadhaan. Taphni akkasiin jiru siyaasa keessa. Bikka ijoollee Amaaraa kana hibbuu salaala. Danfisanii waan silaa yaaduu hin dandeenye waadaa galanii fi lola san keessa qoraan isaan godhanii. Lola Tigraay asii wanni irraa deebite kana shooroo irraa deebite kana milishaa Amaaraa 70,000tu keessa ramiim ta'ee bar ijoollee. Kilaas 100,000 hidhachiisan. Aboo Rabbii jaa mataa hiikachiisa dura nama amansiisa. Kalee kun diina jettee itti bobbaaftee dhiiga waliin nayitee osoo dhiini sun qoorin osoo miirri gadi hin bu'in namichuma kalee diina jetteen ati waliin hammattaa inni immoo ni dagatama. Osoo Naayiroobii jiru jeneraalonni tokko na dhufan. Humna addaa kana diiguu barbaannaa jiran. Yaada bareeda humna addaa diiguun garuu be careful. Suuta bakka naannoo jeequmsi hin jirre Oromiyaa irraa eegalaa ifirraa eegalan akka jedhaniif. Somaalee, Affaar, sanboota suuta gara kaanitti deema. Confidence kennuudhaaf. This political management. Isaan garuu security management maal qaban? Dhaqanii tiikaa jennaan waraanni sun akka jiru caakka gale. Faannoon isaan kilaas 100,000 kennan caakka gale. Rakkoo biyyaa ta'e naannoon Amaaraa daakame daaraa ta'e amma. Haga fedhe garaagarummaa yoo qabaanne humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin biyyooma walitti qabna, ollooma walitti qabna. Ultimately political solution argatu qaba garaagarummaa nu qabna. Sodaadha warri qaba Oromoo sodaadha waan namni hundi qabu. Akka itti nu qabanneedha. Akka itti nu qabannuudha. Akka amma deemame abiifaa deemanii taanaan Oromoo fi millee miti faannoon kuni akka abiifaa deemanitti Amaaraa fi sodaadha. Oromoo fi sodaa. Olaanoo. Saba olaatiin bar Oromoon qiima miidhamne. Lolli makoon qabu haa jennuuf kanaaf jechuudha.
Kanaaf ani faannoos oolaas TPLFis hin deeggaru. Garuu sababa isaan itti bayaniif niin beeka. Useetuma bobbada rabbi dhabama isin haa godhu jee abaaruun barbaadu. Dubbisuun barbaada. Opshina siyaasaa itti garsiisuun barbaada. Maaliif opshina qawwee abiyyi itti agarsiisee jira intala inni suni. Naannoo Amaaraa kana waliin firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaati. Furmaanni oolaa Tigraay faannoo biyyattuu tana walitti firoomsuudhaan ni jira jettee yaaddaa. Mootummaan noo ka godhuu danda'u. Kan mootummaan firoomsee jara waliin firoomsuu dalagaa mootummaadhaati. Firoomsee jiru already. An kadin jechuu jiru. Hoggansi siyaasaa kan Amaaraa ka Tigree ka Oromoo ka Soomalee waliin haasa'uu danda'uu qaba. Waliin galuun qabu dirqama. Maaliif waliin baduudha fiddi. Gaafa qeerrooti kana jechuu turre. Gaafa qeerroo amma wayyaanee Oromoon qo'atte akka kuffisuu danda'u ni beekna. Maaliif Amaara tiriishaa ut goone? Maaliif Tigraay tiriishaa ut goone? Tigree bar injifannee akkasitti hin goone. Baankiif taankii osoo qaban ashuraansii kennineefiiti bar. Awoo gara tokkoon harka micciiraa gara kaaniin kasaamtan isin irraan fudhannu. Kajjeertaniif gumaa isin hin gaafannu. Ganda keessan isin jalan dhufnu. Benneetii bar bilaashitti qulfii gatti kanname. Jala dhaqe. Okay? So furmaanni amma barbaachisu maali? Amma faannoo abaarteef faannoo hin dhabamu. Oolaa abaarteef hin dhabamu. Naannoo Amaaraa to'atanii jiran. Oromiyaa harka oolaa jira baadiyyaan. Kana akkasin laalu gaafiin boodarraas kaaftee waa'ee ijoollee bosonarraa mucaan kaaseen isinii fixa. Humni hidhatee achi keessa deemu badii gurguddaa geessaa jiru. Fakkeenya kaati kaaftee magaalaa bulchuu hin deemne keessa seenanii uummata gabbaasuun uummata san balaaf saaxiluudha. Warri mootummaas ni godha baay'ee. Amma bakka ofiin to'anne guyyaa tokko humna guddaan dhaqaniiti qabalee bulchiinsa deebisanii ijaaran. Baay'ee tokko booda waggaa makalakaan deeme qabalee sun ramiim taate jechuudha. Kun uummata keenya rakkoodhaaf saaxilu jira. Kan qofaame wanni kalaqni badiin gama waboonis dalagamu kan gara mootummaanis dalagamu. Tokko tokkoon wanni amma nu rakkise maali? Waan amma nu rakkiseen isinitti hima. Adda beekuu dadhabne. Maaliif mootummaan humna waboo keessaa galeef ka biraatis guduruu dhugaatii fi wiigiitti kaayee bosona gannaqe. Amma waggaa uummanni ajjeefame waboon nu jeesee jaan. Waggaa waboo gaafanne humni keenya achi hin jiru jaan. Footoo waggaa agarsiifne humna keenyaan bitii jaan isaan. Humna keessan jechuu hin dandeenyu. Maaliif ragaa qaban kaasiinis mootummaan waboo mataa fi akka qabu. Amma ijoollee galte kana ijoolleen dhugaa qabdus ni jirti. Kan dhiibamtee sababa adda addaatiin marroo fa'aa waliin buutee galte ni jirti. Ijoollee sana deebisanii bobbaasanii jiran. Garuu seerri militarii akkasii miti. Humni riphee lolaa keessa ture tokko gaafa galee leenjii fudhatee haaromfamee yoo ka waraana itti fufuu barbaadu taate federaal makalaakaa federaal poolisii Oromiyaatti milishaatti haa ta'u poolisii yuunifoormii san godhatee deema malee maaliif seerri lolaa maal jaa humni lolu lama adda dimaarkeetti kiliir ta'ee beeku maaliif waraanni Kaanadaatii fi Ameerikaa yuunifoormii adda addaa uffata waraanuma Ameerikaa keessatti neevii fi eerfoorsiinii fi maariin maaliif humna huccuu adda addaa uffata rispoonsibilitiin itti gaafatamummaan waa jiraatuu fire. Kanaaf amma ijoollee kana dubbisaa turan eegan deegan dabalatase booda marii bal'aa goone loluu feetanii mootummaa wajjin loluu feetan rakkoon qabu. Garuu uummata keessa turtan san keessa deemtanii akka kaleessaatiitti guduruu saniin deemtanii uummata dongorsiisuu hin qabdan fayyadu. Lammaffaa waan lama dhaabuu qabdi ijoolleen gara lachuu jirtu. Marroon faanis ijoolleen tun isaan galtee mootummatti galtee maatii isaanii adamsuun sirrii miti. Ijoolleen tun gaafa isin dhuftu maatiin isinitti hin ergine ifiif dhufte. Sirrii miti wanni amma goggodhamu maatii ijoollee galtee kana dha'uun sirrii miti dhaabachuu qabu. Ijoolleen galtee tunis if duuba deebitee tokkoffaa uummata kaleessa isaan nyaachisaa gargaaraa ture irra deemanii kaleen gargaaraa turte jedhanii fiixuun saaxiluun miidhuun isuma feer. Kanaaf ijoolleen tunis akka waliin finne of eeggachuu waliin qabsoo irratti waliin galiin keessaa galuudha. Akkas deemuu barbaachisaa fitaa deemnu gamma. Okay, galatoomni. Galatooma ulfaadhaa namoonni haga ammaatti abbaa qeerroof qarree daawwataa turtan hundi keessanuu galatooma. Ekspiriyaansii joornaalistummaa kana haga hunda hin qabnu.
obbo Siraajimootu gaazexeessaan guddaan OMN turanii dhufanii tapha addunyaa kana beekaa jiran natti fakkaata. Hundumaafuu obbo Siraaj yoo dogoggoree of kolcha jennaa namoonni gaafiin gaafatin warri akka jaalalloo yoomii abbaa firaa fi karrayyuu gaafii yeroo gaafattan daqiiqaa gaggabaabsaa namoonni birallee namoota baay'ee waliin gaafii gaafatu barbaada waan ta'eef daqiiqaa gaggabaabsaa kallattii maanii eenyu jaalaloo dura seenatti fakkaatee daqiiqaa tokkoo fi waan akkasii hedduu gaafii barbaadu gaafa. Galatoomii Aslii Dr. Aslii akkasuma Abjaawar Jawwee baga karaa karaan nu dhufanii akkanatti karaa Oromoon ooltuun rakkoo Oromoo dabarsuu gaariidha ulfaadha jedha. Ani yaadni gaaffiin qabu tokko daangaleen Oromoo kun moo'aanidha siyaasatti fayyadamaa jira. Baalee akka jirtu sumaleef kennamtee Neetworkiin suma Harargeen akkasii naqabaa jira hin dhagamu. Ammoo Aslii. Dubbadhamame. Jechuun akkuma waliin beeknu nuti agartee warri daangarra jiru kun akka malee miidhamaa jirra. Baalee waggaa 20 dabre kanaa fi miidhama hamaa keessa jirti. Somaaliidhaan saamamaa jirti. Ka haala mijeessu mootummaadha. Hawaasni keenya akka jirutti buqaa jira jechuudha. Kariiraatiin wal qabatee jechuu barbaadeeti. Namoonni waggaa 20 dura buqqaan gammoojjii Baalee kanarraa hanga amma sharaa jala jiranii. Kuni daldala siyaasaati. Mootummaa ka haala mijeessee akka Somaaliin buqqiftee lafa san babal'ifattee alaabaa keessa dhaabbattu godhe mootummaadha. Mootummaa dabranii fi kan maalleen uummata akka godhaa jira. Wanti kun furmaanni maal jechuu barbaada. Furmaanni akkamitti agartee uummanni kun qabeenya isaan irratti deebi'ee jiruu isaanii itti fufuu danda'a kan jedhu. Because sagaleen uummata gammoojjii akka malee uummata gammoojjii Baalee kun ukkaanfamee jira wallaahi. Namni tokko irraa quban qabu rabbii malee jechuu. Rabbii malee uummati waggaa 20 dura buqqa'e haga har'atti illee sharaa jala jira jechuu. Falli jiru maal jechuu barbaada. Walitti firoomsuudhaaf hawaasa Somaalee kanaa fi hawaasa Oromoo kana walitti firoomsuudhaaf uummanni keenya akka miidhamnee fi maaltu barbaachisa. Akka falatti maalii kan jedhu barbaada. Lammaffaa yeroo ammaan kanatti kan qabsoo Oromoo ukkaamsaa jiru olomaawota keenyaa fi agartee maanguddoowwan abbootii gadaati. Duraanillee warri sochoosaa ture kan adda durummaadhaan sagalee uummata kanaa taa'aa ture isaan. Arda ammoo isaantu waan bilisoomni jechuudhaan ka amantaalleen akka amantaa keenya bilisoomne ka abbootii gadaalleen waan barbaannu arganne maanguddoolleen akkasuma waan barbaannu arganne jechuudhaan faayidaa dhuunfaa isaaniitiin sagalee uummata kanaa akka malee ukkaamsaa jira. Fuuldurri keenya akkamiidha qabsoon Oromoo kun uummanni Oromoo miidhamaa jiraachuu agartee wal nu shakkisiisu. Godinaalee adda addaa keessatti Oromiyaa guututti miidhame ajjeefame saamichi gibirri itti ol ka'uun haalli isaan keessa jiran akka malee agartee fokkataadha. Qabsoon hayyootaa fi abbootiin gadaa olomaa'onni keessa hin jirre laata dura deemuu dandeessi akkamitti agartee qabsoon kun dura deemuu danda'a kan jedhu osoo silaa waan kana gajjabeessitanii nu agartee ibsitanii because yeroo hedduu namoonni adda addaa irraan dubbatu olomaa'onni keenya keessattuu namoonni hedduun olomaa'onni bebbeekamoon yeroo ammaan kana rakkoo hawaasaa dubbachuun akka malee itti ulfaatee jira. Akka malee dubbachuufillee fedhiin qabanii kanaa fi falli jiru maalii jechuu barbaada ulfaadha. Thank you. Thank you Jaalallo. Yoomilata obsi abbaa firaa kanatti aansu gaafii gaggabaabsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaar keenya baga nagaan nu dhufte siin jechaati. Ati agartuu keenya yeroo dheeraadhaaf fuula miidiyaa irraas baddee turte. Qabsoo Oromoodhaas yeroo hedduu itti miidhama hedduu turte. Saba kanaaf hidhamaa turte. Saba kanaaf miidhama guddaa keessa turte. Hedduu takka nu galatoomi siin jechaati. Ani gaafii tokko qabadhee dhufe. Gaafiin kee maal yoo naan jette as naannawaa Finfinnee kana yogguu deemamu naannawaa Maqii irratti qaamni tokko qaama hidhateetu shufeera karaa irra dhaabee
hidhannoo hidhatee qawwee itti aggaamuudhaan karaarra shufeerii dhaabeetiin maallaqa fidi yoo maallaqa hin fidin lubbuu kan kee dhabdaa jedhaa yeroo hedduu akkasitti akka waraabessaatti karaa irratti adamsaa ture. Qaamni kun eenyu yommuu jedhanii shanee ta'ee shanee shimallisiitii jedhama. Waan kana akkamitti ilaalta ati siin jechuu barbaadeetu. Galatooma. Roda itti fufi gaafate. Tole galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi Jowaaroo baga wal agarree baga nuu jiraattee ammallee umurii dheeradhu. Angaaffii biraan qabu wanti naan Jowaar gaafachuu barbaadu. Qabsoon Oromoodhaa amma Oromoon quba walitti qabuu fi eenyu miidhee hanga walii wallaallu takkatti gahutti jirra. Osoo gaafa ibiddi Wallaggatti qabate san callisuu baannee mana manatti ibiddi kun nutti hin seenu. Ammallee gaafa dhiyootan akkasitti Salaalee fi naannoo Gindabarat kanatti uummata akkasitti mana wajjin horii wajjin guban kana caal jechuu kana achumaan nu dhoqqaffataniiti. Oromoo tuffatanii duraan dursanii gartee kopheedhaan nurra ejjatuun kun gaafa isin hidhamtanii fi gaafa du'aa caalurraa jalqabanii tuqanii Oromoo laalanii. Akkam hoo godhamee Oromoon bakka dur gaafa qabsoo wayyaanee irratti akkasitti ibiddi belbelesan tokkummaadhaan mataa walitti qabannee akkasitti deemuu dandeenya. Waan kanarratti akkamitti marii jabaa tokko nu uumtanii hoggaratan qabsoo Oromoodhaa ka afaan faajjee gandaa fi balbalatti nu harka facaasaa jiran kana akkamitti mataa walitti nu deebiftanii hoggaratan tokkoomsinee waliin akka haaratti balaa fi aggaammiin irratti xiyyeeffate kan ofirraa deebisuu dandeenya kan jiru si gaafachuu barbaada. Galatoon. Galatooma ulfaadhaa yoomi walumarratti isin haa deebisu yoomi atillee gaafii qabdu gaafadhu akka manni mana diktaataraa hin taaneef immootu carraa sagantaan kennallee gara goolabbiitti achi dhiyaataa jira. Abbaan qeerollee amma mataan arriidha ka dadhabanii haajichi akka sagantaan manni kunillee mana dimokiraatawaa ta'uuf shamarran lama sadiin tokko warri gaafii qabda naga ammaa dhiira qofa carraa argatee ijoolleen shamarranillee yoo jala kana jiraatan warri gaafii qabdan akka carraan isinii kennuu hin danda'ama. Yoomi dubbadhu carraan keetti gaafii qabdu walumarratti deebitee isin qabe. Galatoomi Dooktoras galatooma hundi keessanuu jawweetilee galatoome. I think gaafii kiyya tokko kan gaafachuu barbaade obboleessi koo Karrayyuun kaasee jira kaasuuf yaallee jira. Maaliidha akkuma amma obboleessi kaasaa ture gaafa Wallagga akkasitti gubattu waraana of keessa seensisanii of keessaa baasuu diddaadhaa fi gochi kun irra raawwatama ka jedhu hundi tokkoon kenna qubatti qabaa turre. Madaan sun kaatee Booranaaf Gujii keessa seentee Shawaa guutuu keessa seentee Har'a Arsii keessa jirti. So waluma jalaa nyaachaa deemaa jirti. Amma Jawaar duratti kaasuu namoonni kaasaa turanii Arsii keessatti qofa jechuun hin qabaatamu ka jedhu. Maaliif jechuu barbaade wanni kun extremely jala butamee bakka har'a maaliif wanni Arsii sun kaati Arsiitu hadha uummanni 20 ol bakka takkatti ka quba'ee akka ilmoo sareetitti badhetti rakkachaa jiru kana hundeedhaan waan kana seriously irratti qabsaamee godhamee bu'uura isaa yoon tolchin haala kamiin argitee wanni kun ittuma deemaan deemu. Lammaffaa akkuma amma ka'aa ture qabsoo kana biyya keessaa biyya alaatiin madaan kun uummata hunda waliin ga'ee jira. Bifa kamiin qabsoo kana deebi'ee ifamee uummanni kun fundamentaalii jijjiirama hundee yakki biyya san keessa raawwataa jiru kan abbaa dhabe kan dhuunfaan ajjeefamu kan julmaan ajjeefamu abbaa argachaa hin jiru. Yakka kana eenyutu raawwachee argamachaa jiru haala kamiin qabsoon kun itti deebi'eetiin bifa tokkummaatiin geggeeffamuu danda'a. Lammaffaa biyyi keenya akka biyyaatittis akka sabaatittis carraa 2018 arganne san argachuu ni dandeenya. Yoo arganne humni hidhate kun baay'achee jira biyya san keessatti. Is there any way to manage humna hidhate kana gaafas manage gochuu dandeenya ka jedhu kabiraa walumaa galatti wal madeessee jira. Uummanni keenya qeeqeetti wal madeessee jira. Yooma humna kanayyuu argannee to'annee carrama irra aanuu suniyyuu ka dhuftu ta'e uummanni kun madaa kana keessa bifa argitee gara garaatiin qeedhaan wal madeessee jira. Waan kana haala kamiin Oromuma jidduttuu wanni kun waan siiresii haasamee solve ta'amuu qabu.
carraa kana hoo ummataaf carraa kanaan fayyadamtee maal dhaamuu dandeessaa? Maal waan uummanni gochuu qabu jechuu barbaadeetti galatooma. Galatooma ulfaadhaa daawwattoonni keenya as jirtan hundumti keessanuu mana Jawaar fooloo goraanii kuma 800 nuukatanii gara miliyoonatti ol dhiibaa abbaa Oromoo hundaatti Jawaar akkuma isinuu beektanii ulfaadhaa Jawaar gara gaafiilee gaafatamteetti deemte bareeda. Gaafiin abbootii gadaatii fi manguddoota isaanillee gara ittiin jabaatina. Rakkoon hunda ol geesse beek. Tokko tokkoon haasa'uu dandeenya. Tokko tokko tanarra hammaatti jee manguddoon biyya abbootiin gadaa sheekonni qeessonni kuni tanarra hammaatti jee ibidda kana akka nammaanne xiqqoom qaqqabu jira. Tokko tokko immoo waan nyaatu afaan kaayanii afaan cuqqaalanii jira. Blackmail ka godhan jira. Tokko maal godhan beektaa fakkeenyaaf qeessotaaf sheekota warra abbootii gadaa kanaas har'atti arganii namni keenya miilumaan deema makiinaan qabu. Abbaa gadaa sheeka paaster akkamitti miila duwwaa deemtan mee hoon kottaa makiinaa kana seenaa hoo makiinaa kana oofaa jedhanii torban lama godhu dhufanii makiinaa sun isaan lakkin deebifnu hunoo abalu dachaasa baankii tolchi jedhaniin manni illee wajjin dhufuu qaba mana seene makiinaan manni dhufee mire. Abagaan manguddichi makiinaa sonnis godhate jiruunis wayyooyite gabbeetti irra rogoo abboo nama keenya miidhinaa gaafa inni jee sheeka baatii jaa dabartee bara eegan kafaliin jedhaniin maal hin qabu jaarsiin agatuutti hin jirure barre dallaalli immoo dhufa gaa barre mootummaa tuttuquu santoonniidha yoo mootummaa itti dhiiftee qofaarsitan kana kanaa jira jechuudha walii beekuun gaarii. Warra calisan uumaa miti. Manguddoos ta'e sheekas ta'e paaster ta'e warra calisan uumaa miti ammatti irra laallu. Yoo dubbatan gaarii dubbatu baay'inaan uumaa miti. Hagadi bahee garuu osoo ilmoon namaa ibiddaan gubataa jirtu uummanni kumaatamaan buqqaa jiru. Shoofeerri karaa irratti akka re'eetti fuudhamu jiru. Salaam alaikum. Sirna faarsuu. Salaam alaikum. Sirna faarsuu waan apa barang kono yarane. Wallahi cidhaanumaan waa gaafachaa jira. Cidhaan bu'aan qabanii shamarraniif carraa kennaa gaa'isin shamarran mirga eegaa. Maali asli jenne. Shamarran ladies first jaan aboo dhalaa yaaboo mana dhugaasinaa. Ayyee. Gaafi bareedduu kaaftee dubbii sheekota haaraan ta'iniifis inni la sheeka. Hundaafuu amma duraas akkan jeetti abbootii keenya amantiidha. Ni kabajna ni jaalanna. They are our moral lights. Warri karaa rabbii irra karaa rabbii jechuun maal jechuu beektu karaa irraa kan beekutti akka namoota akka hedduu waan amantii kan karaaniititti karaa rabbii dhugaa dubbachuu dhugaa uummataa dubbachuu miskiinaaf nahuu araara ummataatii fi namoota dhuunfaa kadhachuuf walitti araarsuudha. Gaafa kanarraa maqanii nama waliin naquu eegalan. Gaafa miskiina rakkatutti kofluu fi zaalima faarsuu eegalan. Gaafas waliin buuna. San waliin dhiifnu jechuudha. Maaliif namni isheen akkas godhe sheekaa miti. Paastaraas miti sun maafiyaa ta'ee jira. Bare afaaniin natti ulfaata malee bara paastarootaaf sheekotaaf qeessotaaf beekaa bar maafiyaa keessa kariin arge dalagaan isaanii maali maafiyaan nama huuti sheetichi takka paastarichi takka abbaa gadaa jee maratee dallaala ta'a jidduu warquu bubbaan faa bara abbaa gadaati adaabaatti ajjabaa gootar jedhe sheeka gurguddaa haaji abaluu faa jaamuu fi paastar abaluu jaamuu barra waan akkanaa harkee jira dhuunfaan itti mee keessaa yaasuu jira tokko tokkoon jechuudha nuu qabsaa hin jennuun nuti gara keenya goraa hin jennuun nuti gara ummataa dhugaarra goraa garuu immoo hattuuf saamtuu maafiyaa nama jeeftu wajjiin biyyaaf uummata cirachuu maafiyaadhaan adda baafnee ilaallu sun kun ifa ta'uu danda'u qaba. Karaa maqii jettus kanuma kaameraadhaan ilaalan nama karaa maqii sun faana haaywee guddaadha. Karaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 150 jiru hunda diroonii fi kaameraan ilaalu jiran osoo laalan godhu jiran.
dhibbaa dhibbatti isinitti konvinsi ta'eetiin jira. Karaan gurguddaan kun beekamtii mootummaatiin, beekamtii mootummaa federaalaa fi naannootiin saamama. Waraanni san barbaachisu diroonii sarviilaansi diroonii qofaadhaan to'achuu danda'a karaa hanga Bordoddeetti jiru, asiin hanga Mooyyaleetti jiru, asiin hanga Baardaaritti jiru. Dhorkuu danda'a irraa. Diroon sa'aa fi manguddoo ittiin ajjeesu kanaan dhorkuu danda'a. It's very easy to do it. Surveillance sa'aatii tamee furlaaluu diroonii hedduu ammayyaa qaban amma. Kana beekaa tiriisan. Maaliif tiriisan? Tokko warra saamu sanuutu qaama mootummaati. Sirriin gadhiisa amma viidiyoo tokko ni haasa'anii. Abaluu warra bakka sanirra mannee turre maali ni dee'oo wajjii nyaata kanaaf diidefaa jiran. Ni beekan ta'in everything jechuudha. Kama qiitis akkasuma. Nagaa siin jedhan immoo bara karaan maqii karaan gurguddaan kun karaan lamaan kun keessattuu sanitti immoo karaan gara Oromiyaa bahaa deemuu fi gara Oromiyaa kibbaa deemu kun gara kibbaa kanaan maal bunni hundi gara kibbaa kanaan dhufa. Midhaan baala irraa kaasee hamma Booranatti kun immoo kaba'u hundi asiin ba'a. Kan dhufu asiin dhufu karaa gurguddaa kana nagaa dhabee jechuun mootummaan hin jiru. Mootummaan garuu rakkoon bilisummaa dasee tokkoon jechuun tapha seetan san qofarraa ajaa qaban. Kanaaf tiriisanii kana expose godhaa deemna ni dirqisiifna akka isaan tarkaanfii fudhan ni dirqisiifna. Because we will prove to our people shiftaa miti karaa san saamu jiru. Shiftaa hayyama laayisensii mootummaadha qabdu godhu jira jechuudha. Dhorkuu danda'a. Mootummaa bobbaaseellee yoo jechuu baanne akka mootummaan waan kana osoo arguu itti dhiise ragaadha qabna jechuudha. Ka waa'ee tokkummaa irratti jettan waan dura goone teknooloojiidhaan improve goona. Amma dura maal goone beektanii gaafa Oromoon tun qoqqoodamtee jijjiirama shanee maal kafaa'oo kawaa'oo maal jedhanii nu qoodanii namni ni jedhe. Maal isin jedhe gaafas gabayaa jumlaadhaa ni oomishna gabayaa chirichaaroo ni qabbaneessina. Tokkummaan Oromoof tokkummaan biyya akka urgaa'u goona gandummaa fi qoqqoodamni akka ajaa'u goona. Warri tokkummaa Oromootiif tokkummaa uummata keenyaatiif qabsaa'u dhugaa dubbatu promoot goona. Naggaadee guddaa xiqqaa ganda keessa deemee maallaqa hiruudhaan yookiin immoo hamii fi husuusii ganda keessa oofuudhaan uummata keenya adda qoodu. Bar dur nuti Wallagga Arsiif Shawaadha walitti deebisuudhaaf qabaa turre. Arra bar Harargee gosa gosaan fidanii asii Anniyya, asiin Itu, asiin Afran Qallu deemanii Afran Qallu matana, asiin Noole, asiin Oborra. What is this? Uummata waan nyaatu dhabe. Asiin shiftaan kararratti jimaa ooftaaf jeessa malee gosa ta'een beeku. Abbaan raalaa ta'een beeku. Jarana gosa laalee ajjeesu jira shiftaan. Wanni isaan godhu jiran waan Somaalee balleessee jechuudha. Achi qofaa bara. Amma dur Boorana Gujii waliin buusan turan. Booran tan amma inumaa gosaan dura bara qeerroo sanii naannoon biyyaan baradhe qabsoon biyya kanatti irra hiriira bahe asii hiriira bahe amma gosaan barachuu jira. Maafiyaa Shaashamanneedha. Maal isa gosa takka jala makatti amma gosa sanis baradhe. Maafiyaan Booranaanis gosa tokko jala seenti. Ta'an bootis gosa jala seenti. Gosaa fi nama kana hanga qabaleetti qoqqoodaniiti. Ittiin deeman kana maal goona? Dawaan isii gandummaa fi qoqqoodamaan warra deemuun baatirii itti ibsuudha. Saaxiluudha. Saaxilaa waggaa deemne laata. Abbaa fedhe haa ta'u, sheekaa haa ta'u, qeesii haa ta'u, paasteraa haa ta'u, nama siyaasaa haa ta'u, nama abbaa qabeenyaa haa ta'u. Ka waan kanaan deemu saaxilleeti uummata jidduutti qullaa sadaabnee uummata keessaa baafnaa jechuudha. Already tanaffastee jirti bara. Maafiyaan amboo amma bara isin amma bakka biraatti maal isin hin jaan? Warra shawaatti isin saamuu jira isin jaan. Hoggaa shawaatti ol dhuftan salaalee fi shawaalii taasitti adda qoodan. Shawaalii taa'u gara ite waddeessaa fi maal jansa waddeessaa fi maalii ta'u achuu warra lagumaatu adda jira. No kan nuti ijoolleen qabsaa'onni keenya waggaa 50 dura haa eegalanii gamaa gamana osoo hangammaaf hin beekin dhiiga isaaniitiin tokkummaa isaan ijaaran tana duriyyeef hattuun akka itti milkooytuun goonu. And we know by the way akkaataa gabayaa jumlaa gabayaa tokkummaa itti oomifnuu fi xirooftuu ganda keessaa gabayaa keessaa itti baafnu ni beekna. San immoo itti deemnaan jechuudha. Galatoomee ulfaadhu jawwee kiyya baay'ee si ta'aabsine
sa'aat irraa fudhanne amma carraan shamarraniif eegayame Zeddi gaafii qabdaa? Carraa shamarranii kana wal jalaa gabbuunee warri yaada fudhate gabbuufnee shamarran kan akka gaariitti akka yaadarraa fudhatan haa goonu. Akkasitti mufanne gaa shamarran kee kun shamarran waggaa 27 si karaasise kun akkasitti mufanne. Zeddiini dubbachuu sodaate na fakkaata. Shamarran yeroo baay'ee mooraalii fi malee gaafii miidiyaa irratti hedduu sodaatanii hin agarre warra gaafii akkasii gaafii. Shamarran keeysan na dhiisaa shamarran mirgan diibin asli. Shamarran gaafii haa gaafattu. Namni akka shamarranii biyya jaaru hin jiru. Qabsoon shamarran keeysan jirre soogidda bishaan keeysan jirre. Cidhaan qofaa asirra waliin nu qabdee asii baazar nu godhu jirta. Taragaagaa sheekaaf taragaagaa. Hanga shamarranii dabalamtuu gaafiiwwan alarraana ergantaa gaafii lamaa wayii adeessu. Ayyee Jawaariif gaafiin dhiyaate tokko biyyarraa tokko gara Saudi Arabiyaarraa kan erganii gaafiin Itoophiyaarraa dhufe maal jedhaa furmaanni rakkoo Itoophiyaa daandii warraaqsaatiin immoo daandii haaromsaatiin argama. Biyyi kun rakkoo irratti ijaaramte diiganii haarawa ijaaruu wayya jettamoo kanuma haaromsuu wayya yaada jedhudha kan inni kaa'e Itoophiyaarraa. Gaafiin Suudirraa argame dhiyeenya kana waan hin taanes daangaa Saudiif Yamanii irratti argaarraa ijoolleen keenya gandaan wal qoodanii wal dha'uu jiru. Dhaamsi ati kanarratti qabdu maali yaada jedhu kaa'e galatu. Aye galatooma afin namni jira. Afin usaallee hin deemne. Gaafii wal qabsiistee osoo nu deebistee gaaraan illee gaafii kan qabaa jaal siraach keenya galatoometilleen. Gaafiin tiyya gabaabsiteetu walumaa nu deebista gaafiin tiyya hawaasni gartee shimbirtii muka tokko damee takka nyaatte damee biraatti beellama qabattee jaalabbaa boruudha. Amma fakkeenyaaf Jawaar keenyaa fi gartee hayyoonni keenya warroota waliin baratan hedduutu jira. Garuu immoo Alshabaabiitu biyya keessa seenee jira jaanii gizee gartee hawaasa keenya burjaajeessan Arsii fi Baalee fi Harargeen kun gooyitee amantiidhaanis waan hundaanuu tokko Alshabaab kun dhugumatti biyya keessa jiramoo Jawaar keenya gartee nuti akka hayyuutii fi akka beekaa keenyaatti deebisaa guddaa bakka takkitti anaan barbaada bakka takkitti ana kanaa deebisuun eeggadha. Deebisaa guddaa bakka takkitti anaan barbaada bakka takkitti. Jaganati ziar bittima warri rafudi Hamza. Nanati suiti wanni anarra. Amma akkasin goonu wantina akkasin goonu sheekaa birin jarjarin jedhin goola biyyanumaa isinii bareechadhis ijoolleen dinqisiifannamaaf fa'aa uma Jawaarii waggaa dheeraa jaallattu fa'aa seente yoo seente onnen hin dhu'aa dubbachuu hin dandeettu. Nu dubbatu dadhabne wanta hin godhina miira keessaa ba'aatii fi gudarii fi kaabbisii warri biyya guddaa jirtan kun taragaggaa ana beeka amala qimamii mana mada. Hawwiima qabaniif seenuu barbaadan malee gaafii qaban jechuudha hedduu warri gaafii qabu yoo jiraate immoo carraa isinii kenna. Soofiyaa gaafii qabanaan jette ililli daddarbe akkasii argu. Ka amma abdii fadis kaase kana deebisii jawwee ammallee dhumarratti maal gootaa garamni biraan gaafii qabu seenu ummanni kun fuulduratti hawaasni Oromoo kun biyyaaf alaa bakka hundaa itti roorrifamaa jiru kuni maal ta'uu qaba garam goruu qaba amma namoonni baay'een gara goru wallaallee jedheetumaan mootummallee deeggaruuf rakkate abaa'ullee deeggaruuf sodaate wama ta'uu dhabee qilleensa hawarratti hafe hafuu argama. Harcaatii jira akkam ta'uu qaban garamitti gaaddisa kam jala dhaabatuu qabanii waan san fuulduratti waan godhuu qaban nu kaa'ii fi galatoomii ulfadhu. Ayyee galatooma gaafii carraa nama duraan deebi'a yoo dalayne yoo mari'anne yoo hojjenne carraa
Lak jechuun beektaa carraa hoggaa jennu dalaydee hoggaa rabbitti sii guute jechuudha bara. Carraawwan jedhamu lootarii hubatu yoo bitte malee siin baatu yoo bitte malee siin baatu yoo qabsoomne waan itti qabsoomne itti yaadnee sammuu keenya waan sadii amma dura jennee beektanii sammuu wal amansiifne onnee teenya walii hiinee miilaan tarkaanfannaan carraa bal'oo humna ni dandeenya uumaas jirraa jechuudha. Revolution moo reform kan jiru akkama koolaa saddeetii sanittis afoonaa illahiin wal bira kutuun hin jirtu amma. Hattuun deebiteetuma akkas no gaafasiis gaafas rakkanneeti. Haariyaa ture wanni jiru amma warraaqsa sirna guutuutti diigulleen goonu susuphaa xixiqqaa karma laamboo qalama qofa jijjiiran saniis hin goonu. Maaliif ihaadee irraa bilisignaa bar qalama jijjiirre. Amma sanii miti. Deep transformational reform goonaa jechuudha. Deep transformation yakkamaan keessaa baya kasirraa unis irraa ka adabamu ni adabama. So we have a plan. We are not going to repeat that. So saniin deemna. Waa'ee uummanni keenya madaa'u akka jarree kun godhaniin. Uummanni keenya wallaggaa shawaa silaa diina zalaalam ta'a. Hin taane. Uummanni gindabaratii fi aanaalee walitti aanu silaa horroo gudurutti guduruu fi horroo silaa lamuu walitti hin deebi'u. Ollaan silaa buna oleen hin dhugu. Garuu uummata ajaa'iba irraa dhalannee uummata har'aas warra sajjeese dhiisee bira dabruu danda'uu qabna. Garuu hojiin wal'aanu hojiin yakkamoota seeraa dhiyeessu dhiifama walii dabru immoo jechuudha dirqama hojjetamaa deemuu danda'uudha qaba. Daangaa suudii it is a ramification, a reflection of the domestic crisis. Ijoolleen suudii dheeyituun tokkoffaa maaliif dheeyiti? Qeetti ni jeefamti, ni hidhamti, ni miidhamti. Hojiin qabdu. Durbar suudii ijoollee akkamitti akka ijoollee hiistee ijoollee barnoota hin qabne ijoollee amma ijoollee digirii maasters qabduutu achi deemu jira. Hojii waan dhabde qofa osoo hin ta'in baatee galuu waan dhorkamte. Ijoollee akkamitti dhaquu jira? Ijoollee rabshaa waraana kana keessa turte. Waraana bilisummaa Oromoo, waraana mootummaa, waraana maalii keessa turte dhiiga barte hadooddii dhabdeetu yaa'u jira. Achi hoggaa dheetees kana keessa. Sanirraan immoo achittis waliin dhaquudhaaf dannatiin keessa seenaa jechuudha. Tokko siniifin saaxila torban kana keessa nama adda durummaadhaan beekumsa walloo hargee arsii janii nama wal waraanaa wal ajjeesaa turan san godhaa ture. Nama isin beektan dhiyoo kana siniifin saaxila dannatii ta'ee amma dannatii keessa osoo hatuu qabamee ari'amee jira. There is no way. Warra akkanaa kana warra miskiina wal ficcisiisu. Waan walloo sanarra gaafii hedduu ka'aa jira komantii fi keessaanilleedha. Sanillee silaa xiqqoo mataa tooytanii tasna ja'anillee. Dhimma godina walloo isa peculiar tokko addaatii bal'inaan gaafa baay'ee itti haasofne. Adda inni ta'uu maaliif siyaasa naannoo Amaaraatii mootummaa federaalaa jidduu jiru siyaasa godina walloo keessa jiru siyaasa hedduutu achi keessatti wal marqee deemu jira. Relatively garuu amma dura irratti qooyyaa deemaa jira. Uummata hedduu resilient ta'edha. Uummata jabaadha. Bal'ootti fudhannee yeroo irratti haasofna. Kakaafaa gaafa tokko gaafa dheetiin fixa. Kakaabireef na gaafa saniin hin fixa. Waa'ee filannoodha. Filannoon kun filannoon aangoo jijjiiramaa fi miti kan yaadame. At least dirreen filannoodha hirmaachisaa osoo akka ta'u taate warra qawwee qabateen bookootta. Haga fedhees feer ta'uu baatu dirreen ni jira mirga ofii yaada ofii dhageessifee jennee himuudhaaf dandeenya sun san hin goone. Filannoon naannoo Amaaraa keessatti parsantii 90 filannoo hin godhamne. Oromiyaa keessatti parsantii 70 hin godhamne. Nama keenya fi obbo Qajeelaa nama gaarii nama jaaladhu. Qajeelaa Bardaasaa bakki inni itti filame immoo fudhattee oolcha gabaasaatiin ture. Nama 200,000 fi maaltu file jedhan. Namni 2,000 gabbee hin filanne. Bakka hedduu Wallagga keessa, Arsii keessa, Shawaa kana keessa filannoo hin turre. Kaafaa'ootti har'a isin maxxansee hin ture. Akka kaafaa'ootti waan kana dursinee qoranne. Waggaa tokko tokko Profeesara siyaasaatiin hoogganamuun illee nama riisarchii si gooti.
filannoo itti aanu osoo waggaan hin gahin wal geenyee mari'atamee qorannoon tiimni qorannoodhaan wal gahee irra madamee qorannoo bal'aa barruu bal'aa godhameeti ka itti deemame. Warri abaa'oo dongora guddaa hojjete. Yeroo lama halata dalagan ifirrattis uummata irrattis tokko walgahii ilillii gabarra dabreetu warri yaadattanii walgahii ilillii san warra abaa'ootu fide. Mootummaadhaan walii galle jedhanii okay jennee mari'annee dubbiin duubaa beeknu jira nama 5 kaafa warra nama 5 hayyoota irraa ergine irra caalaa isaan ture. Garuu diraamaa turretti hojjetamaa ture. Isaan keessa basaasa guutuutti galchanii jiran jara gullallee kan. Gurbaa basaasaa Yuusuf jedhamu qabataniiti miliyoona 57 moo 67 irraa fudhatee mootummaarraa. Kaafa ofii abaa'oo sarkaan isinii kaaya waraana alaa biyya jiru kanaas niin galche jeeti qalama irraa godhee mootummaan tole jettee mootummaan ce'umsaa ijaaruudhaaf jee uummata walitti qabee shuuroo nyaachisee borumtaa mootummaa ce'umsaa jee waggaa jaarmeelee ibsa baasa mootummaan ce'umsa maal boo jedhaniin itti taphatan jechuudha akka je. Lammaffaa filannoo kanaas warra isa raafee jira maal fileetii fi gurbaa dachaasaa wiirtuu jan tokko basaasota mootummaadhaan dalagan offiishalii. Ijoolleen kuni mootummaa hojii diil godhaniit bargaa warra gurguddaa waan isinitti mujjira. Mootummaa hojii diil godhanii dhufanii kursiin isiniif kennamuuf deemaa jiranii mootummaan isiniif hin kenne jeen rakkoon qabu. Isaan obbidiyoon beekan bololtuudha. Filannoo baranaa kan abaa'oo awwaale Oromoos qaanessee ture. Maaliifi baandiraa fuudhee Finfinnee fi maal keessa girgirri ka godhe dhaaba Oromooti. Ziiroon qabee dhaaba Oromoodhaati. Kafa ofii abaan walii galaniit duuba gara galanii seenan. Awwaalee fi oppidiyoon hijaa ama 20 meeqa 30 meeqa itti baatte jechuun salphisuudha. Abaa'oo hiltanillee wayya kursi sadeen moo afran takka argatte jara kana wanniidhaan baasan jechuudha. Kanaaf laal rakkoo Itoophiyaadhaa maraa guddinaa dhaggeeffadhaa waggaa haasa'u akka keessatti arraba mi'aawuu dhabuu danda'a. Garuu jechi lamaan sadii darbatu lafan buutu. Maaliif itti yaadee bilcheessee dubbata. Namni kuni na caalaa daawwatu caalaa namoota caalaa filannoo Itoophiyaadhaa keessa hirmaatee sirriitti si beeka. Gaafa namni kun hin taatuu jiru maaliif jettee gaafachuu danda'uu qabda. Falmaa guddaa godhamee kaafa'u keessatti. Falmaa guddaa booda olaanuu hin danda'ame. Kabajaa keenyas kabajaa uummata keenyaatis dhugaa uummata keenyaatis tiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sun saniin deemama. An dadhabe ammee yoo fidne akkam jettan. Ergaa dhumaatiif. Galatoomaa ulfaadha. Soofiyaa daqiiqaa takka abdii hukumee daqiiqaa takka hajichillee dadhabee uummanillee dadhabee onillee gaafii lama qofa gaafadhaatanii kara goola bichi deemna. Yeroo birallee dhaqqabna amma karaa baratanii yeroo birallee inni waqtii torbaanitti guyyaa tokko guyyaa lama isin dhufuu danda'a waan ta'eef gaafii takka gaafadhaa. Soofii tuufi. Assalamu alaikum akkam jirtan hundi keessanuu warri kiristaanaatis akkam jirtanii. Ani gaafillee osoon tahiini Oromoon tun hedduu takka wal jibbinee jirra akka durii miti akka gaafa Oromoo faristi jennee akkasitti Oromoon takka taatee wal jaalannu sun hin jiru. Haalli amma keessa jirru haala akkaan Oromummaa teenyallee jibbinee jechuu waanuma qabsoo kanallee firanamuu lafa kaa'ee jira. Haalli kun silaa akkamitti akka dursanitti deebi'ee akka Oromoon tun takka taatee akkasii wal jaalattu san godhamuu ni danda'ama. Hedduu haala hamaa keessa jiran fakkaata. Hedduu wal jibbaa fofokkotaatu nurraa mul'ataa jira. Akkamii akka gaafa zabana Oromoo faristii sanitti silaa nuuf dalaydanii das najaata nama dubbachuu fi hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa Jawaar keenya qooda nuufillee dalaydiin Oromoo matanaaf duuba deebi'a. Silaas takka sun nu deebi'ee tokko taane hawwii tiyyaa haala ammatti jirru kanaan garuu hedduu nutti ulfaatee jira wanni Oromummaa tuni. Gaafiin tiyyaa ganumaa. Galatoomi Soofii ulfaadhu. Abdii. Assalamu alaikum warahmatullah. Anillee dadhabsiisuun barbaadu obbo Jawaar dadhabanii jiranii akka malee gaafii dheertuu gaafachuu fi miti gaafii takkan gaafachuu barbaada. Isheenis akkuma duratti reef Jawaar mammaa kee
gonni abbaa keessa jiru ifa jedhan sani namuyyuu waan hubannoo qabuu fi waan naannoo isaa keessa jirurraa gaafataa fanne gaafii tana gaafachuun dirqama natti anaan gaafachuu barbaadeeti. Torbaanota dabre kan yaadatta asaasa naannoo hulluuqqoo itittuu keessatti nama 18 battalumatti rasaasaan galaafatame. Isa sana yoo gaafannu milishatu ajjeefamee hawaasaa miti hawaasni waan keessa hin jirree fi waan kanarraa gaafachuu fi dubbachuun baay'een barbaachisu. Saniifuu milishaan waraana adda bilisummaa Oromootiin walitti baay'een ajjeefame gaafilee sanniin osoo kaasuu baattanii jedhaniitiin kaasani. Gaafa kana jennu milishaan ajjeefamuun waan jiraati moo waan hin jirre dhimma milishaa kanaaf dubbachuun hin barbaachisu. Tabiraa ammootu waraana kana kan banee milisha makana ayyuu lafarraa duguugee fixe waraana amma akka ati jettuu fi nutillee irraa beennu wiigii godhatan sammoo dhuguma waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa gaara keessaa bahee dhufee ummata sana fixe. Viidiyoo ati gannakkiste keessatti kan argine waraanni wiigii godhate kuni kanuma caffaraa biiraa dhugaatiin caffaru tokko falaalaa argaatiin turre. Dhuguma waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa waan sana hojjeta moo waraana kamtu dhufeetiin ummata sanachitti gaaga'ee jechuu gaafiitu tana gaafachuu barbaade ulfaadhu jabee kenna. Galatooma ulfaadha. Uummanni keenya sa'aatii 2-3 ol as jala teettanii koppiliink sheer gootanii mana taaptaap gootanii fooloo gootanii hayyuu keessan dhageeffataa jirtan guddaa galatooma ulfaadha. Akkuma isinitti himaa ture muuxannoo gaazexeessummallee qabu akkuma dooktarii tokkotti dhukkuba biyya kiyyaatiin saba kiyyaa hin yaalaa jedheetanii waan kana gochuu yaale yeroo biraatitti qaamni biraallee dhuftanii dooktora wajjin dawaa mari'achuu akkuma yoo harkanatti as dhiyaatanii tuffatuu baattanii warri humna qabdan dhuftanii waa'ee saba keessanii haala isinii mijeessinaa akka namni isin dhagee nama wal isin qunnamsiinu jechuudhumaa fi jawwee gaafilee lamaan kana deebisii uummanni illee dadhabee atillee dadhabde gara goolabaatti deemna. Ka hasaasa irra hoggan ka'e laal ana soo kiyyaa milishaan miskiina dirqisiisan kana dhiisii raayyaan isa biyyaallee duruu hin qabu. Miskiina bara namni dhumu jiru kun nama dubbii kana keessa wal ajjeesuma TikTok irratti bartanii yoo gosa ijoollee wobotuun ijoolleen federaasuun waliin haasuuti. Ijoollee wal baratti fa'aa wal argaa. Dhumuu hin qabdu lola kana gara tokkotti maysuu qabna. Ka milishaa immoo hedduu garas nyaata. Gara nyaatanii garaan qaban guyyaa shalleessaniiti rabbii isin sodaadha. Rasaasa maaksiimam 25 godhan itti kennan. Maaliif jennaan yoo qabamte rasaasni harka jaraa akka hin galle jenna. Jarri leenjiin qabdu takarram goonan dhume keessa. Jarri akka dhiifne qawwee harkaa qaban qawween duwwaa ta'uun beektu fitte ijoolleen. Hedduu akka milishaa garan nyaata. Milishaan nama qe'ee keessatti humtootoo siyaarsituu immoo akkanatti dhumtu tun amma fa'aa milishaa dirqisiifamte deemaa jirtu. Milishaadhaaf hin dubbatin akka jiru maaliif? Nama keenya miskiina qonnaan bulaadha bar milishaan. Barra raayyaa fi poolisii illee at least warra dirqisiisan ala wanni dhaaf seene kun bar dirqisiisaniiti ooyiruu nu guyyaa takka moofara irraa fuudhanii itti galchuu jiran. So dubbachuun barbaachisaadha. Jaalalti teenya jaalalti dalagaan dhufti. Akka bultiiti uummanni. Gaafa riskiin dabaltee jaarsaa jaartii wal jaalatan. Gaafa hiyyummaan ammaattee jaarsaa jaartiinis wal qoccolus seenan. Shekkaa akkasii. Dhugaa akkasi wanti mee baala jidduu naa kaa ijawwee kiyya takka. Laalamma wanni goonu sa'a dheertuu asirra taa'e namni kun nama guddaadha. Guyyaa tokkichaan firraan daddabsiifnu asli. Amma kana goolabbiitti